Kun reediyoo Afuura Biyyaati. Reediyoon Afuura Biyyaa karaa marsaa intarneetaa sayfana balbal.com torbanitti al tokko afaan Amaaraatiif afaan Oromootiin Afuura Biyyaa kan quba sin qabsiistu madda odeeffannooti. Kun reediyoo Afuura Biyyaati. Hayyoota qabsoo Oromoo keessatti maqaa gaarii fi hojii dansaan beekaman keessaati isaan tokko. Barnootaaf qorannoon handhuura ogummaa isaaniiti. Keessummaan keenya har'aa Dr. Bayyaan Asoobaa jedhamu. Dr. Bayyaan Asoobaa afeerraa raadiyoon Afuura Biyyaa isiniif dhiheessite kabajanii gaaffii keenyaaf deebii nuu laachuuf fedhii nu agarsiisu keessaniif hedduu galatoomaa jenna. Anillee ni afeerraa keessaniif hedduu galatoomaan jedha obbo. Egaa Dr. Bayyaan seerri addunyaa mirga dhala namaa tiksu jira. Yoo jiraate yoo ilmaan namaa addunyaa kanarra jiran hundaa ija tokkoon ilaalaa? Kun gaaffii baay'ee gaarii fi gaaffii bal'aadha. Garuu akka haasaa reediyoof ta'utti gabaabseeni deebisuu barbaada. Heerri addunyaadhaa mirga dhala namaa eeguu jira jedhuu fi yoo jiraate hoo qixxummaadhaanii mirga namoomaa dhala namaa hunda tiksaa akka jedhutti deebisuu yaala. San dura kan hubachuu qabnu heera addunyaa kan jedhamu kun bifa lamaan yoo laalle. Tokko heera uumaadha. Namni uumamaan qabu natural law kan jedhamuuni kan beekamu. Kan biraammoo amma ka caalammoo heera addunyaa jedhamu heera mootota addunyaatiin tumaman yookiin heerota mootummoota addunyaatiin tumaman jechuudha. Heeronni kun gaa heerota mootummoota addunyaatiin tumaman waan ta'aniif jecha status quo mirgoota mootummoota heera kanaa tuman yookiin heerota kana tuman kabajaati tolfame jechuu dandeenya jechuudha. Kanaafi walxaxaadha. Gartokkoon mirgoota mootummoota heerota kana tumanii tiksuudhaan gara kaanis ammoo san biratti darbee mirgoota dhala namaa tiksuu kan jedhu keessa jira. Amma heeronni jiru kan jedhuuf kan duraa kan heeronni mirgoota namoomaa kan addunyaa kana mirgoota namaa kan jiru kan jedhuufi jedheen deebisuu danda'a. Maaliif bara 1948 akka lakkoofsa faranjiitti lola addunyaa lammaffaa booda addunyaan balaa gaaga'ama lolli addunyaadhaa kuni namooma irraan geessise keessattuu Awurooppaatti nama irraan geessise irraa ka'anii konshansiin isaanii sammuun keenya tuqame jedhanii heera tolfatuu qabna kan mirga namaa kabaju kan qixxummaa namaa kabaju kan mirga namaa kan jireenyaa kan bilisummaa kabaju qabaachuu qabnaa jedhaniiti United Nation yeroo sanitti Universal Declaration of Human Rights kan jedhu baasan lallaba addunyaadhaa kan mirgoota namoomaa jennee hiikuu hin dandeenya. Kun gaa lallaba declarationidha. Heeran taane garuu akka miseensowwan dhaabbata mootummoota addunyaadhaa sadarkaa kanatti sadarkaa lallabni kun kaa'utti mirgoota namoomaa kabajan lallaba baase.
Declaration kun gaa jaalalaan mootummoonni lammiilee isaaniitiif kan kabajan ta'eeti ba'ee hundeen har'aa seerota mirgoota namoomaa declaration kana kan bara 1948 ba'eessan jechuudha. Dhuma keenya irratti guyyaan declaration United Nations Universal Declaration of Human Rights jedhu kun ba'e kun har'aa addunyaa keessatti akka guyyaa mirgoota namoomaa jedhamee kabajamaa jira. Declaration jechuun heera waan hin ta'iniif jechuun heera mootummoota irratti dirqama ta'uu waan hin taaneef jecha adeemsi kun deemaa tureeti addunyaan heera isaa tolfannu heera mootummoota heera kana fudhatan irratti dirqama ta'u haa tolfannu sochiin jiru deemaa tureeti bara 70moota keessa heerri addunyaadhaa kan mirgoota namoomaa lama guguddaan ba'e. Kunis tokko International Covenant on Civil and Political Rights kan jedhamu heera mirgoota namoomaa kan civic kan namaaf kan siyaasaadha kan jedhu tokko sanitti aanee ammas heera mirgoota namoomaa kan ikoonomiidha kan diinagdeedha kan hawaasummaadha kan aadaas kan jedhu ba'e. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights kuni bara 60moota keessa darbeeti walakkaa bara 1976 heera mootummoota heera kana fudhatan irratti dirqama ta'ee ba'e jechuudha. Heerri addunyaa kun akkatti hojjeta obbo. Heerri addunyaadhaa akka mootummoota tokko irratti dirqama ta'u mootummaan suni heera kana mallatteessee fudhatuu qaba. State parties warra jedhamu irratti dirqama ta'a malee mootummaan tokko yoo heera tokko mallatteessin heerri dirqama irratti hin ta'u. San duras hundeen heerota addunyaa kanaa chaartara Itooni gaaffii keessan gara sagabraattiin seenin mootummaan Empire Itoophiyaa kana mallatteessee moo hin mallatteessine? Gaaffii gaarii kan nama dinqu akkan sen jedhetti mootummaa wayyaaneedha hamma mootummaa wayyaanee kun dhufutti heerota kana mootummaan Itoophiyaadha tokko hin mallatteessine. Fakkeenyaaf kan declaration kan amma covenants kan mirgoota civil and political rights mirgoota siyaasaa jedhu kana kan mirga huree murteeffannaa ummatoota hunda fudhatu kan qixxummaa heera duratti namni ilma namaa qabu fudhatu kana mootummaan Itoophiyaadha darban hundi hin fudhanne. Yeroo mootummoonni baay'een morman mootummaan Itoophiyaadha yeroo sanitti mootummaa akka Saudi Arabiyaa wajjin dhaabbatee mootummoota biyya kooministii yeroo sanii hojii dhaabbateeti mootummoota kana didaa turan. Mootummaan Haile Sillaasee hin fudhanne, mootummaan Dargii hin fudhanne, mootummaan wayyaaneedha ammoo mirgoota heerota mirgoota namoomaa addunyaa kana hunda fudhatee mallatteessee jira. Kanaaf itti gaafatama qaba jechuudha. Itti gaafatama qaba. Akka amma siistama itti gaafatamaatu rakkina qaba. Amma fakkeenyaa fi mootummaan wayyaanee eega kana mallatteesseefu dhugaadha heera kana kabajuuf dirqama fudhatee jechuudha. Akkaataa heera kana hojiirra oolchaa jiru riippoortii gabaasaa United Nations Human Rights Commission jira kan heera kana hojiirra ooluu hordofu saniif gabaasuu dirqama qaba. Yes, itti gaafatama qaba. Gama biraatiin maal inni itti gaafatamni kun gar tokkoon amma jennu akkaataa heerri kun hojiirratti oolu. Amma fakkeenyaaf mirga siyaasaaf politikaa mirga ikoonomiidhaa diinagdee hawaasummaaf aadaa mootummaan Itoophiyaa kun cabsee jedhanii himannaa dhiyeessuudhaaf mirga kan kennu namaaf % odoon ta'in mootummoota biraatiin mirga kenna. Mootummoonni biraa akka mootummaan Itoophiyaa kuni dirqama heerota kana keessatti fudhate hin guutuu
diigaa jiraa jedhanii himannaa irratti dhiyeessuu qaban. Faduraa mootummaan sunis mootummaa miseensa ta'e ta'uu qaba. Miseensa heera kanatti ta'e ta'uu qaba. Haala kanaatu rakkisaadha. Amma akka agarrutti mootummoonni ka'anii himannaa irratti dhiyeessuu irratti haalli quubsaan hin mul'atu. Kan biraa akka margaa jirrutti mootummaa wayyaaneedha Jeenevaatti riippoortiin galchitii konfliktii mootummaa wayyaaneedha mirgoota kana beekteet hujirra oolchitti immoo faallaa kanaa deemaa jirti. Addunyatti illee akkuma heera biyya keessatti konstituushinii wayyaanee irratti mirgoota kan hunda galchitee ammoo raawwiin adda taatetti soba gabaasaa sobaa galchaa jirti. Gaafii kee deebisuudhaaf mootummoonni Itoophiyaa at least maqaafillee ta'uu kan heerota mirgoota namoomaa kana fudhatee mootummaa wayyaanee kana mootummoonni san duraa hundi heerota kana hin fudhanne hin mallatteessine. Egaa gaariidha. Akkuma isin kana armaan olitti ibsitanii mootummaa biraa kan himuu barbaadu obboleessa koo heerri biraa kan mootummaa wayyaanee mallatteessintu jira. Kan heera dhiyeenya kana baroota 1990 keessa bahee karaa mirgoota namoomaa tiksuutiin mirga yakka dhala namaa irratti hojjetamu yakka genocide kana sanyii dhala namaa duguuguu irratti hojjetamu yakka lola waraanaa irratti war crimes jedhaman kan hojjetamu laalchisee heera tokkotti bahe. Heerri kuni gabaabatti heera Roomaas jedhama. Achitti waan tumamuuf jecha Room Statute jedhama. Heerri kuni yeroo jalqabaatiif International Criminal Court jaare heera mana heeraa addunyaadhaa kan waa'ee yakkaa laa'u dhaabe. Amma heerri kuni namoota tiiticha mirga namaa irratti bobba'an namoota yakka namooma irratti hojjetan namoota genocide yakka duugaa sanyiidhaa hojjetan namoota yakka waraanaa hojjetan persons achitti dhiyaatanii akka heera kanatti yakki irratti dhiyaatu adam irratti murtu inni godha karaa bana. Kan itti dinqu heera kana sila amma namoota waraana ajajanii nama ficcisiisan namoota amma lafarraa buqqisanii jireenya namaa gaaga'an forcible deportation transfer of population jedhamu kana irra hojjetan this is crime against humanity kana sila kana iddoo itti dhiyeessanii mana heeraa kana mootummaa wayyaaneedhaa gaafii kee kareessitti wajji deemaa heera kana hin mallatteessine keessa hin jirtu. Heerri kun akka lafa kaa'utti amma crime against humanity yakka namooma irratti hojjetameef biyya sakkeetti hojjetameef nam tokkee yakka hojjeta irratti himannaa dhiyeessuudhaaf mootummaan sun heera kana mallatteessuu qabaa fudhachuu qabaa jedha. Egaa ergi mallatteessineeti callisee dhuman mootummaan kun akka barbaade mirga dhala namaa dhiituudhaaf mirga kennaaf jechuudha mallattoo mallatteessuu dhiisuunsa. Hin kennuuf garuu suduudaan himannaan irratti dhiyaatu ni rakkisaa jechuudha. Mootummaan kun abaluutu mana biyya koo keessatti yakka akkanaa raawwatee adabaa jedhee dabarsee hin kennu jechuudha. Garuu karaa biraa jira. Karaa biraa heerri kun qaawa bal'aa banuutu jira kana anjaa kan ta'e innis maali yoo mootummaan tokko genocide crime yakka genocide ta'u kan sanyii duguuguudhaa hojjeta jedhamee amaname yoo mootummaan tokko yakka namooma irratti crime against humanity hojjeta jedhamee amaname amma United Nations keessatti dhaabbata mootummoota waltaanii keessatti Security Council goleen nagaa ka jedhamu Security Council kuni abalu irratti yakki kanaa haa dhiyaatu jedhee mana heeraa kanatti wanni qaba abbaa alangaa qaba prosecutor qaba manni heeraa kuni isatti dhiyeessuu hin danda'a.
Security Council amma aangoo guddaa qaba jechuudha. Let us say biyya tokko keessatti mataan biyya kanaa, presidentiin biyya kanaa yookiin prime ministeriin biyya kanaa waraana isaa ajajee namoota akkanaa irratti ajjeechaa, extermination, gabroomsuu, ummata dirqee biyyarraa baasuu, namoota baay'ee hidhee mirgoota namoomaa kana fudhatu, mirgoota heera addunyaatti beekaman kana jigsuu hojjete jedhee yoo amane Security Council ka jedhamu kan United Nation kuni namarratti murtii akkasii dabarsuu hin danda'a. Manni heeraa kun gaafas dubbii kana laalee himannaa dhiyeessuu danda'a. Yoo mootummaan heera kanallee fudhachuu baate jechuudha. Fakkiin jira. Fakkeenyaaf mootummaan Sudaan yakka crimes against humanity, even genocide illee kan jedhamu warra Darfur irratti, warra Kibbaa Sudaan irratti hojjete jedhamee Security Council United Nation waan amaneef akka President Sudaan irratti himannaan kun dhiyaatu prosecutor ICC jennaan gaa International Criminal Court ka jedhamu kanarratti dabarsee amma hundo achirratti himannaan dhiyaatee jira. Mataa biyyaa mootummaa Sudaan irratti himannaan sun namoota baay'ee actually isa duwwaa miti, namoota baay'ee irratti prosecutoriin International Criminal Court himannaa dhiyeessee jira. Gaa dubbiin rakkinni kun makaanizimii kunis rakkoonsaa Security Council mootummoonni aangawoon achi keessa jiran hundi walii galuu qaban jechuudha. Yoo tokko dide veto power qaban, mirga diddaa qaban, fakkeenyaaf yoo 3 barbaadanii 5 barbaadanii tokko dide himannaan sun hin darbu. Haala kanaatu wal xaxaadha, hojiirra oolchuudhaan rakkisaadha malee mootummoonni akka fedhanitti mirgoota namoomaa dhiituu mirga crimes against humanity, genocide, war crimes jedhan kana namoota biyya isaanii keessa jiran territorii isaanii keessa irratti hojjechuudhaaf harka walaba, mirga walaba ta'ee hin kennuuf actually. Garuu akkaataan himannaan dhiyaatu malu rakkisaa akka ta'een kunoo akeekuu barbaade obboleessa koo. Dr. Bayyaan gaaffii keenyaaf deebisuu keessaniif hedduu isin galateeffanna. Gaaffii keenya sattaanu torban qabannee dhiyaanna. Inni torbanii dhimma Oromoo irratti xiyyeeffata. Nagaatti. Baddeessa baddaanikan gosuula galeemmani baddeessa baddaanikan gosuula galeemmani lakkiin irraa dhoowwadhaa lallabee joortuun tala keessanii Ambo gara galgala lafa galgala Ambo gara galgala lafa galgala Udo ambo kota yo narba lafan Ananna gidajin yo danti kabatani kormanna kojijin yo hala kabatani minana dikijin yo durma kabatani kaina zijin yo niti kabatani bijurma kessa galuna yo qalbi kabatani